السلام عليكم ورحمة الله الشام عليكم فنجر جرت وأنا جرى قلت ربي إيجا حرمو برمسا هراك يساتي حالا كمان مقا فيسبوكي كينيا أكاسمس باسوردي كينيا جبرتشو أكا يتدندنيو وجين إلال أگر ما فيديو كانت أوردو فاسنين جتا تلقابا فيسبوكي كينيا كيسا نسينا جتورا إيجا حالا كنان سين نبودا سارارا سادن كانت كاميرغار كجرتو كنان نفيلادنا اللهم في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة المباركة نسألك يا الله بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق، ونسألك يا ربنا حسن الخاتمة. update your name maka poni maka kenya ala kanam bakka kana jechuudha asitti mul'ata irra intunna eegasi booda generali yookaan name abdoo maka keenyaa fidee jira waan ta'eef qabxii as bada galcha kana tokko jechuudha yookaan general meeting yookaan biyya keessatti galcha kana galcha tokko jechuudha. Gaala kanaan seensi booda asirratti wanni isiniif galuu qabu ji'a lama yoo guute malee asiin maqaa isiniif jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Yookaan feesbuuka barattanii ji'a lama irra darbuu qabdu yookaan maqaa keessan jijjiirrattanii ji'a lama irra darbuu qabdu jechuudha. Guyyaa 60 as yoo hin guunne isiniif hin jijjiiramu jechuudha. Asiin egaa firastiin bakka jedhu saanduqa jalqabaa kana min filadha irratti hin gadatu jechuudha. Saanduqa jalqabaa kana اللهم في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة المباركة نسألك يا الله بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق، ونسألك يا ربنا حسن الخاتمة. اللهم في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة المباركة نسألك يا الله بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق، ونسألك يا ربنا حسن الخاتمة. egaa lakkanaan na dabarsee jira jechuudha. Yoo isin dabarsuu dide diimaa isinitti kan mul'isu ta'e maqaan keessan sun hin sirraanne waan ta'eef waa keessaa sirreessuu qabdu yookaan bakka dogongortan yookaan qubee dogongora waan ta'eef yookaan haala kanaan bakka paaswordii galchi jedhu isiniif fiduu dhiise diimaa isinitti argisiise dirqama maqaa keessa yookaan gabaabsuu yookaan dheeressuudhaan qubee sirreessuudhaan agganni isin dabarsutti yaaluu qabdu jechuudha. Egaa haala kanaan bakka lamatti isiniif fida jechuudha. Tuub abdaa jedha asirratti immoo abdaa tuubee jedha jechuudha. Kanaaf raayitiin kun abdaa tuubee kan jedhu kana tuubii kan jedhurra jira jechuudha. Naaf sirriidha. Yoo muka sirrii hin taane saanduqa raayitii kana saanduqa kana irratti raayitii godha jechuudha. Amma sirrii jira waan ta'eef nan barbaachisu as keessatti paaswordii kiyya gashuu qofeteedha jechuudha. Okay, amma paaswordii kiyya galcheen jira jechuudha. Paaswordii keessan erga kanaan galchitanii booda yoo paaswordii keessan dagattan ta'e isiniif gonkumaa jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Dirqama paaswordii keessan beekuu qabdu yookaan hin beekne ta'e immoo kiroomii keessa argachuu ni dandeessu paaswordii keessan jalqaba. Kanaaf bakka okay, akkuma argitan amma naaf jijjiiramee jira jechuudha. jijjiiramee jira jechuudha. Bakka abdaa ta'uu jedhee naaf fida jira. Egaa guyyaa meeqa booda illee akka hin jijjiirre guyyaa 60 booda malee jijjiiruu akka hin dandeenye asiin natti himaa jira. Kanaaf haala kanaan jijjiirachuu dandeessu paaswordii keessan sirriitti itti galchitanii maqaa keessa yoo